Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa fararrii jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa kooti galata Waaqayyoo. Akkasuma hordoftoonni chaanaalii Lalii YouTube bakka isin jirtanutti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa kooti galata Waaqayyoo. Har'a immoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gorsa abboottan keenya karaa barreeffamaatiin nuuf qoodanirra wajjiniin dubbisnee wajjiniin caqasnee darbina. Gorsa gaggabaaboo ergaa guddaa of keessaa qabanii fi jajjabina gurguddaa of keessaa qabanii wanta sirriitti nama barsiisa jedhee yaaduu fi anis hubannoo guddaa irraa argadhe tokkodha. Hundumti keenya wajjiniin caqasnu isiniin jedha. Yeroo maraa wanta nuu ta'u, wanta nu barbaachisu, wanta jireenya nuu kennu dhaggeeffachuu hin barbaadnu. Nu nama gaafa jedhamnu dhugaan isiniin jedha. Wanta gorsa ta'u karaa adda addaatiin barnoota hafuurawaa sirriitti dhaggeeffadhaa, sirriitti dubbisaa. Bakka jirtanu maaliif iddoo baay'eerraa hafuu dandeenya wanta ta'eedhaafi jechuun ergaa kooti. Kanaafiyyuu ergaa hasumaanii wajjiniin ittaanu, wajjiniin ilaalla, wajjiniin caqasna, dhaggeeffadhaa kana wajjiniin tura. Yeroo keessan bakka hin barbaachisne, bakka hin taane, iddoo hin taanetti of jalaa hin fixinaa. Yerootti kana qusatadhaa, yerootti kana qabadhaa, yerootti kana keessatti wanta gaarii gurra keessaniin dhaggeeffadhaa, wanta gaariis gurra keessaniin ilaala. Dubbiin sagalee Waaqayyoo yoomiyyuu tanaan jireenya isa bara baraa boqonnaa namaa kenna waan ta'eedhaaf iddoo yeroo keenya bakka biraatti utuu aarsaa gochuu baanne baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedha. Wantoota akkanatti gorsa abboottanii keenya yoo dhaggeeffanne, yoo dubbisne, yoo ilaalle nuuf gaariidha jechuudha. Jijjiirama guddaa kan namaaf kennudha jechuudha. Anis kanuma yaadeen iyyuu karaa dubbifamaatiin barreeffama abboota keenya isiniif dubbisa jechuudha. Amma gara itti wajjiniin darbina. Ana waliin tura, turtii gaarii. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa fararri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa kootii galata Waaqayyoo. Har'a immoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti mata duree gorsa abboota keenya nu qoodaniini karaa dubbisaatiin isiniif dhufeen jira. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru, kan dhageenyu, kan barannu hunduma namatti jiraata akka nu taasisu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata dureen qabadhee jiru mata duree 3-4 kan tahanidha. Kana gidduutti dubbii ijoo wanta tahan wajjiniin caqasnee darbina. Waaqayyo hunduma keenya waliin ta'uun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Ameen. Mata dureen tokkoffaan obboleessa kee hin tuffatin mata duree jedhudha. Obboleessa kee hin tuffatin. Yaa firoota koo kiristaanadhaati. Yoo akkas tahe gonkumaa obboleessa kee hin tuffatin. Obboleettii kee hin tuffatin. Eenyuunis tahee maal namaa hin tuffatin. Namniti tuffachaa jirtu keessattuu kiristaana yoo taate Kiristoosiin arrabsaa akka jirtu hin dagatin. Akkamitti kan naan jettu yoo tahe immoo obboleessa kee ati tuffattu kuni qaama Kiristoos taheera. Waan taheefi qaama Kiristoos erga ta'e immoo isa tuffatte jechuun Kiristoosiin tuffatte jechuudha. Obboleessa kee kan tuffattu yoo taate waltajjii Philaaxoos irratti namoota gooftaa reeban, qullaa isa fannisaa, dhangaggoo isa hobaasan fuula isaa irratti tufaniin irra hin xiqqaattu. Kanaafis obboleessa kee tuffachuu irraa of eeggadhu. Mata dureen lammaffaan yaa namaa mata duree jedhudha. Akka bifaa fi fakkeenya Waaqayyootti akka uumamte yaadadhu. Kanaafis yeroo waa'ee kee gaafatamtu hunda amantii guutuudhaan ani fakkeenya Waaqayyoodha jechuudhaan dubbadhu. Ati kan lafaa irraa fi keessa jiran irraa beekumsaa fi yaaduun kan kennamee fi uumaati. Kanatti dabalees Waaqayyoon beekuu, waaqessuu fi gammachiisuu hunda beekumsa hubachuu uumama qabudha. Mee gaara dheeraa, galaana guddaa, aduu iftuu, ji'a calaqqistu caalaa akka guddaa taate yaadi. Ati lafa onaa bal'aa fi dirree bal'atte caalaa attoomii humnaan lafa irra jiru hunda
balleessuu caalaas guddaadha. Akkuma macaafni qulqulluun nutti himu kun hundinuu ni darba. Dhiifama maatii Waaqayyoo. Ishii dhiifama. Himu kun hundinuu ni darbu. Samii fi lafti ni darbu. Maatiyos 20:35. Ati garuu fakkii Waaqayyoon hin darbitu. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dubbii isaa isa bara baraatiin jireenya bara baraa akka qabaattu waadaa siif galeera. Yohannis 4:4. Yaa namaa hamma gatii lubbuu keetii fi guddummaa isheen Waaqayyo duratti argatte ilaali. Waaqayyo hafuurota hamaa hundumaa irratti aangoo siif kennus seexanni akka fedhetti ulfinaa fi guddummaa keetti akka qoosu ni ayyamtaa? Kitaaba Bilisummaa Lubbuu Habuunee Shinoodaa irraa. Yaa obboloota koo jireenya addunyaa kanaa akka abjuudha. Argitee kaatee dhabda. Kanaafis Waaqayyos lafattis samiin ni darbiti kan jedhe. Qulqulluu Yohaannis Afaan Warqees akkas jedha. Jireenya addunyaa kana keessatti wanti ta'u hundi abjuudha. Abjuu keetiinii du'ii ta'uun duriyyee ta'uun bu'aa maalii qaba? Namni abjuudhaan laphee hirribaa keessa ta'e yoo dubbatu dubbii isaatiin itti hin murteeffamu. Garuu hirriba kana keessatti wanti jennu jireenya bara baraa nu dhowwuu danda'a. Kanaafis yaa namaa jireenya addunyaa kana abjuu taateef jettee kabajaa fi ulfina siif qophaa'e gaafa dhabdu maaltu sitti dhagahama? Waaqayyo bifa keenya isa ganamaa isa ittiin nu uumamne qabannee akka jiraannuuf nu haa gargaaru. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gorsa itti aanu gorsa simbiraa mata duree jedhutu itti aana. Gorsa simbiraa. Namichi tokko simbira bareedduu tokko saaphana keessatti qabee ajjeesuuf osoo jedhuu du'a isheenii dura jecha tokko yookaan lama akka dubbattuu fi ayyama gaafate. Akkasis jette, maaloo na hin ajjeesin. Gorsa barbaachisoo sadii siif kenna. Gorsi inni jalqabaa wanta harka kee keessa jiru hin lakkisin. Inni lammaffaa wanta ta'e hundaa fi hin dhiphatin. Erga jettee booda calliste. Gorsa isaa sadaffaa akka itti himtuu fi gaafa gaafatu gorsi inni sadaffaa ijoollee kee fi ijoollee keef barbaachisaa waan ta'eef yoo na lakkifte malee sitti hin himu jette. Yeroo kana namichis gorsa isaa sadaffaa sana dhagahuu fi ariifatee waan tureef simbirtii gaafa gadi dhiisu muka tokkorra balali'uun baatee maaliin siin jedhee ture? Dhiifama maatii Waaqayyo sagalee ciccituuf naaf kolchaan isiniin jedha. Balali'uun baatee maaliin siin jedhee ture ni yaadattaa jettee gaafatte. Innis wanta harka kee keessa jiru hin gadhiisin naan jette jedheen. Inni lammaffaa hoo wanta darbe hundaaf hin dhiphatin jedheen. Eeyyee haa ta'u garuu wantin sitti hime hunda hin fudhanne osoo na hin lakkifne ta'e warqee dhala kee fi kan tahu garaa koo keessa argatta turte. Kana ture jetteen. Namichi yeroos sadaffaan hoo jedheen. Isheenis gorsi sadaffaa imma isa lammaffaa irra deddeebi'uudha. Waan
waan dhabdetti hin gaabbiin kana qofa nagaa ta'i gorsa koo yoo hin fudhanne hiyyummaa keessa jiraatta jette. Dubbii kana irraa waan lama hubanna. Tokkoffaan wanta harka keenya jiru yommuu nuuf warqee waan taheefi akka dhagaatti ilaallu akka hin qabne, kanaafis osoo hin darbiin dura xiyyeeffannaa itti kennuu akka qabnuu fi inni lammaffaan ammoo wanta darbeef dhiphachuu akka hin barbaachifnedha. Wanta darbeefi dhiphachuun bu'aan isaa boohuu mataa qofa waan taheefi. Inni sadaffaa fi inni itti aanu immoo mata dureen itti aanu Waaqayyo qurxummii gaafa uumu kan lubbuu qabu agarsiisi jedhee garbatti yookaan galaanatti dubbate. Waaqayyo mukoota gaafa uumu muka akka biqilchituu fi dacheetti dubbate. Nama gaafa uumu garuu ofii isaatti dubbate ture. Waaqayyo jedhe nama akka bifaa fi fakkeenya keenyaatti haa uumnu. Haa qalbeeffannu. Qurxummiin garba yookaan galaana keessaa yoo baate yeroosuma duuti. Muktis dachee irraa yoo buqqa'e ni bada. Namnis Waaqayyo irraa yoo adda ba'e ni du'a. Garbi qurxummii fi dacheen mukaa fi akkuma uumame uumamni ilma namaa fi irkoon Waaqayyoodha. Kan uumamne isa wajjin jiraachuu fi jireenya kan qabnu isa wajjin taaneeti. Jiraachuus kan dandeenyu isa qofaani. Kanneen haa hubannu. Qurxummiin garba yookaan galaana alatti hiika hin qabdu. Galaanni yookaan garbi garuu qurxummiin alattis isuma. Mukti dacheen ala hiika hin qabu. Garuu dacheen muka malee ni jiraata. Namnis Waaqayyoon ala hiika hin qabu. Waaqayyo garuu namaan alas ni waaqeffama waaqumadha. Qulqulluun Baasiliyoos akkas jedhe. Gooftaan koo waaqummaa kee naaf ni barbaachisa. Uumamni koo garuu siin hin barbaachisu. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadhasaaf, ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Dubbii kana hundumarraa wanta guddaa akka barannu, wanta guddaas akka irraa hubattanu abdii guddaan qaba. Waaqayyo gooftaan abboota keenya warreen kana barreessanii nu qaqqabsiisan Waaqayyo gooftaan jara eebbisu. Waaqayyo gooftaan mana isaa keessatti jaraa haa qusatu. Nutis kan dhageenyu kan barannu kana namatti jiraatu Waaqayyo nu haa taasisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Deessuu haadhasaaf, ulfaataa fannoosaaf hanga bara baraatti eebbifamaa. Waaqayyo bakka isin jirtan hundumatti ayyaana isaa baay'isee isin eegu. Arjummaa Waaqayyo hunduma keessa wajjin hunduma keenya waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu.